Premier League England torbee kudha arfaffaadhaan Manchester City Fulham waliin boru ammoo Arsenal Brentford waliin taphata. Kamisa Manchester United West Ham waliin morkiin godhanii eegama. Abdurrahman Amin oduu kan akka taanutti simbiraan. And as the only side in England to have reached Europe's premier competition in that 50. Premier League England torbee kudha afraffaan har'a taphoonni sadii ni taphatamu. Har'a galgala sa'aatii 4 fi walakkaa irraa eegaluun Bournemouth Everton Fulham Manchester City waliin yoo taphatan halkan sa'aatii 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun Newcastle United Tottenham waliin taphata. Torbee kudha afraffaa liigichaa kanaan Manchester Cityn gara Craven Cottage imaluun Fulham waliin morkiin taasisuun eegama. Torbee kudha sadaffaa liigichaan Leeds United injifachuun gara injifannootti kan deebi'e Cityn injifannoo lammaffaa walitti aansee injifachuuf gara London imala. Taphoota lamaan darban Sunderland fi Tottenham kan injifate Fulham immoo injifannoo sadaffaa liigichaa walitti aansee galmeessuuf waliin morkata. Arsenal irraa qabxii 5 qofaan fagaatee sadarkaa lammaffaa irra kan jiru Manchester Cityn injifannaan hanga Arsenal taphatutti garaagarummaa gidduu isaanii jiru gara qabxii 2tti dhibbisa. Kilaboonni lamaanuu taphoota 5 dhiyoo taphatan keessaa 3-3 injifachuun ga'umsa wal madaalaa irratti argamu. Seenaa keessatti taphoota 58 kana dura waliin taphatan keessaa Manchester Cityn 37 injifachuun 10 mo'amee 11 ammoo qixaan xumuraniiru. Taphoota 10 dhiyeenya waliin taphatan hundaayyuu Manchester Cityn injifachuun riikardii olaanaa qaba. Manchester Cityn tapha kanaan Rodri fi Matteo Kovacic sababa miidhamaatiif tajaajila isaanii hin argatu. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan qindoominni Fulham kan addaati dirree keessattis garee fooyya'aadha. Murkii cimaatu nu eeggata jedhaniiru. Tonali's delivery. Share meets it. Thomas Frankin kan leenjuu Tottenham Hotspur dirree isaatiin alaa Newcastle waliin taphata. Tottenham taphoota 4 osoo hin injifatin kilaba imalaa jirudha. Premier Leagueedhaan ammoo Arsenal fi Fulhamiin walitti aansee mo'amuun Manchester United waliin qixa bahee tapha kana irratti hirmaata. Newcastle United ammoo liigichaan Manchester City fi Everton irratti injifannoo galmeesseetti fufsiisuuf dirree ofii irratti taphata. Leenjisaan Tottenham Thomas Frank taphni kamuu seenaa mataa isaa irratti galmeessee darba. Cimnee hojjannee of jijjiiruu qabna jedhan. Kilaboonni lamaanuu qabxii 18 qixa walitti qabachuun sadarkaa 12ffaa fi 13ffaa irra taa'uun waliin morkatu. Torbee kana Bournemouth Everton waliin taphata. Buma helping out defensively, but only giving it back to Arsenal with Partey. And then Jesus on the follow-up. And Gabriel Jesus is fine running for in front of goal continues. Borusaatii 4 fi walakkaa irraa eegaluun dursaan liigichaa Arsenal gara injifannootti deebi'uuf Brentford waliin morkata. Torbee 13ffaa liigichaatti Chelsea waliin goolii tokko qixa kan bahe Arsenal taphoota 10 dhiyeenya Brentford waliin taphateen tokkollee hin mo'amne. Tapha Chelsea waliin taphatan irratti qabxii 3 dhabuun akka isaan aarsee kan himan leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan carraa argattetti fayyadamuu qabda. Nuti ammoo san gochaa hin jirru kana jijjiiruu qabna jedhan. Taphoota biroo torbee 14ffaa liigichaatiin Liverpool Sunderland, Chelsea, Leeds United, Nottingham Forest, Wolves, Burnley, Crystal Palace, Brighton, Aston Villa waliin yoo taphatan kamisa Manchester United, West Ham United waliin taphachuun torbee 14ffaa liigichaa goolaba. CBE Premier League Itoophiyaatiin bunni Sidaamaa injifachuun dursummaa yoo cimsatu Midiraganna Shiree fi bunni Itoophiyaas injifatan. Leenjisaanii baankii daldala Itoophiyaadhaa Batsaloollee Ulassagidi abbootiin murtee dogongora akka hin uumne wal dubbisuu qabu jedhan dabalata qabna. Redwan Birhaanuu Baqqalaa CBE Premier League Itoophiyaa torbee 8ffaan kaleessa magaalaa Finfinneetti taphoonni lama hawaasatti taphni tokko taphatamaniin wal injifachuun xumuraman. Taphoota 3 goolii 3 qofatu galee. Staadiyeemii Finfinneetti kaleessa dursaan liigichaa bunni Sidaamaa goolii 1-0 shaampiyoonii liigichaa bara 2016 baankii daldala Itoophiyaa mo'ate. Taphoota 5 darban osoo hin mo'amin kan imale bunni Sidaamaa kaleessa goolii Birhaanuu Baqqalaa daqiiqaa 4ffaatti galchee mo'ate. Taphoota 8 keessa torbee 3ffaan Faasil qofaan kan mo'ame bunni Sidaamaa taphoota 6 injifachuun tokkoon qixa ba'e tokkoon qofa mo'ame qabxii 19 liigicha dursaa jira. Garaagarummaa Faasil waliin qabus gara qabxii 3tti bal'iseera. Tapha kaleessaa boqonnaa duraan caalmaa kan fudhate bunni Sidaamaa boqonnaa booda garuu baankii daldala Itoophiyaatu caale. Baankiin daldala Itoophiyaa kubbaawwan kallattii sirree eegde 3 yoo yaalu bunni Sidaamaa takka qofa yaale. Keessumaa gooliin Piiter Saayiman galchee Daani'eel Ittaaggasuu kubbittiin sara goolii hin dabarre jechuun jalaa kan haqee baankiin daldala
daldala Itoophiyaa yoo xinnaate carraaqii taphaa'uudha argachuu dhabe. Balleessan Saayimon Piiter irratti hojjetames peenaalitii miti jechuun bira darbame. Baankiin daldala Itoophiyaa taphoota 4 darbaniin hin mo'amne. 3 qixa ba'ee tokko mo'amee qabxii 8 sadarkaa 14ffaarra jira. Taphicha ilaalchisuun leenjistoonni kilaboota lamaanii yaada OBN'if kennaniiru. ያው ላለመሸናነፍ ካለው ውጥረት kilaboonni lamaanuu mo'amuu dhabuuf morkii taasisaa turaniin taphichi dhiibban kan itti baay'ate. Baankiin garee cimaa ittisa cimaa qabu sanbira darbuun salphaa hin turre. Sarara qarqaraan haala gaariin taphachaa ture. Garuu goolii galchuu irratti hanqina qabna. Sana fooyyessuutu nurraa eegama. ጀማመራችን ጥሩ እንዳይሆን ያደረገው የገባው ጎል ቅጽበታዊ ነበር። jalqabbiin keenya gaarii akka hin taane kan taase gooliin hatattamaan nutti galuu ishiiti akka tasaatti ittisuu qabna ture. Xiyyeeffannoo dhabuun gooliin nutti galte san booda yaalii hedduu taasisnee gara taphaatti deebi'uuf yaalle garuu boqonnaan dura gahaa hin turre. Isaan nu caalanii turani carraa argannetti hin fayyadamne. Boqonnaa deebii jijjiirraa taphattootaa taasisuun hanqina qabnu furree haala gaariin taphanne. Goolii tokko ol galchuu carraa nu dandeessisu argannee turre garuu naannawa goolitti tasgabbii dhabuu keenyaan goolii galchuu hin dandeenye. Boqonnaa deebii sochii taasisne yoo ilaalle mo'amuu qabna jedhee hin yaadu. Gooliin galchine harka 100 gooliidha. Abbaan murtee maaliif akka haqe hin beeku. Abbootiin murtee xiyyeeffannoo kennuun murtee akkanaa kana abbaa murtee afraffaa waliin marii gochuun dogoggora akkanaa sirreessuun ni danda'ama. Tapha biraatiin Midira Gannat Shireen injifannoo lammaffaa walitti aansee galmeesse. Torbee darbe goolii 2-0dhaan dirree dhawaa kan mo'ate Midira Gannat Shireen kaleessas goolii 1-0dhaan hawaasaa mo'ate. Goolii injifannoo Midira Gannat Shiree Abeel Maamush daqiiqaa 34ffaatti galche. Abeel goolii arfaffaa bara dorgommichaa Abeel Yaaloo waliin baay'ina goolii liigichaa bara kana galcheen dursaa jira. Torbee darbe goolii 2-0dhaan dirree dhawaa kan injifate Midira Gannat Shireen tapha lammaffaa walitti aansee injifate. Torbee torbaffaan Faasiliin kan mo'ame Hawaasan ammoo taphoota 2 walitti aansee mo'ameera. Midira Gannat qabxiisaa 12 gaatee yaaddoo gadiirraa fagaateera. Tapha booda leenjisaan yeroo Midira Gannat Shiree Barakat Gabramadiinii fi kan Hawaasaa Tamasgen Daanaa OBN waliin turtii taasisaniiru. ዛሬ በብዙ ነገር ደካማ ነበርን ብዬ ነው የማስበው። Har'a gama hedduun laafnee turre jedhee yaada. Ittisa keenya irratti gaariin turre. Morkataan keenya nu caaleera. Keessattuu boqonnaan dura taphattoota ciccimoo qabu. Taphattoota muuxannoo qaban qabu. Nuti immoo laafneeti taphanne. Gahumsa kalaqaa keenya ol kaasuu yoo hin dandeenye taphattoonni sarara fuulduraa keenya carraa goolii hin argatani. Sarara jidduun taphataa fooyyee yoo hin arganne rakkoon kun itti fufuu mala. Gara injifannootti deebi'uu fi xiinsammuu taphattoota keenyaa cimsuu qabna. Injifannoottis ni deebina. ያው ቲማችን ዲፔንድ ኦን ኦፖነንት ቲም ይዞ የሚመጣው ታክቲክና አቅም ነው በየጨዋታው እየቀየርን እየተጫወትን ያለ ነው። Gareen keenya tooftaa taphaa gareen faallaa qabatee dhiyaatu irratti hundaa'uun taphoota hundaa taphanna. Taphni machaal dirree dhawaa fi hawaasaa waliin taphanne. Gareewwan ciccimoo biyyaafis bakka bu'oota horatanii fi taphattoota garee biyyaalessaaf taphatan kanneen qabani. Nutis tooftaa taphaa isaan madaalu filannee taphanne. Taphattoonni keenya hanga danda'amiin bilisaan akka taphatanii fi ifaajee hedduu taasisan barbaanna. Taphoota sadan darbaniin sochii gaarii taasisaa turan. Tapha istaadiyeemii yuunivarsiitii Hawaasaatti taphatame bunni Itoophiyaa goolii 1-0 Hadiyaa Hosaanaa mo'ate. Abubakar Addaamuu peenaalitiin goolii galche. Taphoota 2 walitti aansee kan mo'ate bunni Itoophiyaa qabxii 10 sadarkaa 10ffaarra jira. Har'a istaadiyeemii Finfinneetti sa'aatii 9 eegaluun machaal dirree dhawaa waliin yoo taphatu istaadiyeemii yuunivarsiitii Hawaasaatti Qiddis Goorgis Arbaamii Nageellee Arsiin Shaggar waliin taphachuun torbee 8ffaan xumurama. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaadha kana bunni Sidaamaa qabxii 19 Faasil 16 Itoo Elektiriik 15 wal duraa duubaan dursaa jiru. Wancaa seekaafaa umrii 17 gaddiitiin gareen biyyaalessa Itoophiyaadha sadarkaa sadaffaan xumuruuf Keeniyaa waliin taphataa daqiiqaa 26ffaarra gaheera. Taphni kun goolii walirratti hin galchine. Biyyoonni lamaanii tariitii Itoophiyaan tapha kanaan yoo injifattee sadaffaadhaan xumurte wancaa Afrikaa umrii 17 gadii bara 2026 irratti hirmaachuudhaaf carraa qabdi. Oduu tan darba. Tiraakiin istaadiyeemii biyyaalessa Finfinnee ijaarame waldaa federeeshinoota atileetiksii addunyaa irraa beekamtii argate. Tiraakiin fiigichaa kun waldaa piroofeeshinaala atileetiksii addunyaa irraa beekamtii faasiliitii atileetiksii sadarkaa 1ffaa kilaas 1 jedhu argate. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo tiraakii fiigichaa furuuf hojiilee hojjetaa jiru keessaa tiraakiin istaadiyeemii biyyaalessaa kun isa tokko. Tiraakiin kun shaampiyoona atileetiksii addunyaa Tookiyootiin dura atileetotaaf banaa ta'uun irratti shaakalaa turuun isaanii ni yaadatama. Atileetiksiin addunyaa immoo tiraakii fiigichaa kanaaf har'a beekamtii kenneera. Taphataan Manchester United
Scott McTominay taphataa cimaa Serie A Itilii jedhame. Waldaan federeeshinota kubbaa miilaa Itiliidha taphataa duraanii Manchester United kana badhaaseera. Scott McTominay waldaa taphattoota kubbaa miilaa Itilii Giraanii Gaaldil Kaalshoo jedhamuun taphataa cimaa jedhamuudhaan badhaafame. Taphataan duraanii Manchester United fi lammiin Scotland McTominay garee cimaa liigichaa taphattoota 11 jedhaman keessattis filameera. McTominay badhaafamuu isaatiin tarree taphattoota akka Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Kaká fi Pirlo waliin maqaansaa katabeera. McTominay badhaasicha booda yaada kenneen as ga'uu fi injifachuun hiika addaanaaf qaba. Miseensota kilabichaa hundaaf galatoomaa hin jedhaa jedhe. Gara Naapoolii dhufuun naaf murtee salphaa ture garuu iddoo sirriin dhufee jedhe. McTominay bara 2025 taphataa cimaa Seeree Itilii, taphataa cimaa waldaa taphattoota kubbaa miilaa Seeree Itilii, taphataa sarara gidduu cimaa liigichaa jedhamuunis badhaafamuun isaa ni yaadatama.